waaqeffataa keessa jirru qaamni keenya walakkaan amantaa kana keessa ejjetee jirutti waa'ee amantaa kaasuun hawaasa keenya keessatti ummata Oromoo addaan facaasuudha. Kun kaayyoo diinni yeroo hundumaa irratti hojjetu Oromoo addaan facaasuudhaaf waan lamatti gargaaramu. Tokkoffaan waa'ee gandaati, lammaffaan waa'ee amantiiti. Waa'een amantii ummata Oromoo biratti baay'ee sensitiiviidha, qaama dadhabaadha, because Oromoon wal keessa jira. Amantaan sadanuun kun hawaasa keenya keessa maatii tokko keessa jira. Maatii tokko keessa isa jiru kana kan maatii kana walitti buusuudhaaf, hawaasa kana walitti buusuudhaaf, ummata kana walitti buusuudhaaf, ummanni kun tokkummaadhaan ta'ee diina isaa fuuldura kan dhaabbanneef yeroo hundumaa hojiin manaasaan nuu kennan waa'ee amantiiti. Kana irratti dammaquu qabna. Yeroo waa'een amantii ka'u eenyutu kaasee namni kun qoodinni hawaasa keessatti qabu maanni kanaan dura Oromoodhaaf maal hojjetee beeka, kanaan dura amantii maqaa dhahatee keessa jiru sanaaf maal godhee beeka, backgroundiin isaa maal fakkaata, ergamni kun eessaa dhufe waan jiru dhaabbannee irra dhaabbannee ilaaluu qabna. Kana gaafan jedhu obboloota keenya amantaa musliimaa qabanii fi maaliif amantaa keessaniif gadi baatanii loltan jechuu koo miti. Maaliif amantaa keessaniif dubbattan jechuu koo miti. Amantaa musliimaa keessa qaamni koo walakkaan waan keessa jiruu fi amantaa isaaniitiif lubbuu isaanii akka isaan kennan nan beeka. Rasuula isaanii rasuula labbiitiif lubbuu isaanii sallallahu alaihi wasallam akka isaan kennan sirriittan beeka. Garuu yeroo waan akkasii kun dhufu tasgabboofne eessaa kee wanti kun maaliif immoo kee warri waan kana kaasan maal gochuudhaaf kaasan waan jedhu dhaabbanne ilaallu. Waan kana mormuudhaaf jennee immoo waan biraa balleessuudhaaf deemna. Artistoota keenya tokko tokkoon arga. Namoota nuti beekootti hin jedhu tokko tokkoon arga. Namoota sababii kanaan aaranii amantii isaaniitiif aaruun sirriidha. Amantii isaaniitiif dubbachuun sirriidha. Garuu kanatti immoo qabatanii immoo gaafa isaan waan biraa haasa'an, gaafa isaan namoota biraa tuqan, gaafa isaan amantii biraa tuqan, gaafa isaan ganda biraa tuqan arguutti baay'ee qaanfadhe. Baay'ee na qaanfachiise. Nuti wal keessa jirra qaama tokko nuti. Addaan gargar ba'uu hin dandeenyu. Wallaggi kiristaana islaama waaqeffataadha. Harargeen kiristaana islaama waaqeffataadha. Arsiin islaama kiristaana waaqeffataadha. Jimmaan islaama kiristaana waaqeffataadha. Baaleen kiristaana islaama waaqeffataadha. Maaltu akka kana nu godhe? Warra shinnigaatti wareegaman, warra amantiin gargar osoo isaan hin baasin oromummaadhaaf jecha boolla tokkotti waliin awwaalaman sanatu akkas nu godhe. Gargar ba'uu hin dandeenyu. Addaan ba'uu hin dandeenyu. Akka Oromoon tokko hin taane, akka Oromoon tokko ta'ee qabsoo isaan jabeeffanne, akka Oromoon sagalee tokko hin taane yeroo hundumaa wanti ittiin addaan nu baasan waan lamman kana duwwaadha. Gandaaf amantiidha. Yeroo wanti kun ka'u eessaa kee? Maaliif kee? Warri waan kana kaase immoo eessaa dhufan? Backgroundiin isaanii maal jennee dhaabbannee ilaallu yaa obboloota koo. Naaf gala amantii keessan tuqamuun amma akkan isin aarsu. Naaf gala eenyummaan keessan tuqamuun akka isin aarsu. Namni waan kana kaase qabsoo Oromoo sirriitti hin beeku. Maaliif qabsoo Oromoo sirriitti hin beeku? Silaa ummata musliimaatu qabsoo Oromoo dudduubatti deebisee hin jedhu. Osoo qabsoo Oromoo sirriitti beekee, osoo artii Oromoo sirriitti beekee, qabsoon Oromoo eessaa kaatee utuu sirriitti beekatee jecha akkasii afaan isaa keessaan ba'u akkuma ergameetti dhufee of keessaa dhangalaase. Kana dhaabbannee ilaaluu qabna. Aariin keessan natti dhaga'ama. Gaddi keessan natti dhaga'ama. Kabajaan isiniif malu kanan turre obbolaan koo amantaa musliimaa qabdan. Kun isiniif hin malu. Abadan kun isiniif hin malu. Shamarrootan keenya amantaa musliimaa keessa jirtan kabajaan kun isiniif hin malu ture. Keessan miti. Garuu diinata akka godhe. Garuu warra addaan nu baasuu fi kaayyeeffatetu kana godhe. Isin yoomiyyuu warra aadaa keessan jaallatu. Isin yoomiyyuu warra oromummaa keessanitti boonu. Isin yoomiyyuu warra eenyummaa keessaniin boonu. Isin duwwaatu salphate miti waliin salphanne. Akka Oromootti salphanne. Akka Oromootti xiqqaanne. Oromoon musliimni Oromoo keessan jiraanne anaaf Oromoo miti. Oromoon
kiristaanni Oromoo keessa hin jiraanne naaf Oromoo miti. Oromoon waaqeffataan Oromoo keessa hin jiraanne naaf Oromoo miti. Gadda keessan, aariin keessan, hawaasni keenya sirriitti beeka. Sirriitti beeku malee immoo hundatu gadi beesii itti haasa'a miti. Kashalabbeen iddoo hundumaa jirti. Gosa hundumaa keessa jirti. Amantii hundumaa keessa jirti. Gaddi keessan gadda kooti. Aariin keessan aarii kooti. Kanaafan gadi beeyaasa. Eenyuun gammachiisuudhaaf mitan. Eenyuun gaddisiisuudhaaf miti. Aariin keessan kan keessan duwwaa miti isinii wajjin hirmaachaa jira. Akka nama Oromoo tokkotti. Akka uummata kanaa wajjin qaama tokko ta'etti. Gaafa abiddi isinirra buutu narra buute. Gaafa abiddi isin gubu anaanis na gube qaama kooti. Walakkaa qaama kootiiti. Mee ijuma keessan dunuunfadhaati waa'ee artii Oromoo yaada eenyutu sammuu keenya keessa dhufu. Dr. Ali Birraa, Dr. Ali Shabbo, Elemoo Ali, Qamar Yusuf, Shamtam Shubbis, Kadir Sa'id, Fandishee, Haloo Dawwee, Kadir Martuu, Adnaan Muhammad, mee ilaala ijuma keessan dunuunfadhaati. Otoo isin hin jiraanne artiin Oromoo jira. Qabsaa'ota Oromoo durirraa kaasee mee ija keessan dunuunfadhaati mee yaada. Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Aliyyi Cirii, Elemoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa, maqaa isaanii hundumaa waameef utuu isaan hin jiraanne qabsoon Oromoo jira. Dhuguma namni waan kana haasa'e qabsoo Oromoo eessaa akka ka'e beekaa sirriitti. Dhuguma namni waan kana haasa'e aadaan Oromoo eessatti akka jabaate beekaa sirriitti. Dhuguma namni waan kana haasa'e artiin Oromoo eessatti akka seenkaate beekaa sirriitti. No, I don't think so. Akkaataa itti kenname, akkaataa barreeffame, dhaqee uummata kana addaan facaase jedhetti dhufee dhangalaafate. Namni gaafa aaru, namni gaafa gaddu waan godhu hin beeku. Sababii nama tokko uummata biraa ofitti hin gaddisiisina. Abbaa manaa fi haadha manaa tureedhaan, abbaa manaa fi haati manaa mana keessaa wal lolu, seexanni baay'attee lateessee dhaggeeffatti. Yeroo isaan baay'ee walitti dhedheekaman kana, tokko isaan keessaa kottaan gallaa jedheen kottaa ol seennaa jennaan lakkii obsaa nu waamne nu nafeerree jedhe inni tokko. Innaan abbaan manaa haadha manaa utuma wal lolanii gidduutti ulee fuudhee seexana koonatti kaasuudhaaf deemtaa jedheetu ulee gaafa gad deebisu kottaan nu waamanii jedhanii seexanni itti ol galan jedhan. Abbaan manaa haadha manaa adda tarsaasee dubbii guddaa akka jedhan. Warri immoo akkuma kanatti immoo dubbii taka'aa jedhanii balbala gubbaa ta'anii waa eeggatantu jira. Yoom Oromoo walitti buuti gaafa Oromoo walitti buutu nuti immoo mata duree kana argannee uummata kana addaan facaafna jedhanii warra balbala gubbaa ta'antu jira. Karaa ittiin uummata kana addaan facaasan warra barbaadan. Karaa uummata kana afaan faajjessan warra barbaadan. Waan laphee isaanii keessa jiru, waan onnee isaanii keessa jiru sababii kanaan immoo gadi ba'anii kan baafachaa jiran. Dhugaadhumatti namni kun nama tokko uummata kana bakka bu'a. Qe'ee tokko bakka bu'a, amantii tokko bakka bu'a, kashalabbeen qe'ee hundumaa keessa jirti. Kashalabbeen kanaan duras turteet, boris hin jiraatu. Har'as jiru, boris hin jiraatu, iftaanis hin jiru. Jara kana garuu dhabamsiisuudhaan maal gochuu qabna? Tokkummaadhaan kaanee wal cinaa dhaabbachuu qabna. Jaroota kan akkasiitiif tumsuu miti. Jaroota akkasii wal dorgomsiisuu miti. Hiyyaa irratti yoo ta'e sooshaal miidiyaa keessatti warra arfan kan. Warra gadi ba'ee Oromoo amantaan qe'een arrabsaa ture. Yeroo sanas akkuma kanan fuundura dhaabbadhe. Yeroo kanas akkuma kanan viidiyoo isaanii kana walitti muree saba bal'aan biraan ga'aa ture. Har'as jaroota akka namicha kana hedduu dhufuudhaaf deema. Dhaabsisiisuu qabna. Namoonni tokko nan arga sooshaal miidiyaa kana keessatti dubbii kana qabbaneessina jedhu. Dubbii qabbaneessuuf dubbii dhabamsiisuun waladda. Wanti dubbiin qabbanaa'u bor deebi'ee ka'a. Ani gama kiyyaan dubbiin kun akka inni dhabamu irratti hojjechuu qabnaadha. Humnaan deemnaa, namicha reemnaa, namicha kaballaa, namicha dhiinnaa miti dubbiin. Seeratti dhiyaachuu qaba. Seera jira biyya kana. Maaliif kana goona? Bor wanta akkasii akka inni hawaasa keenya keessatti hin dhalanne. Oromoon Islaamaa yoo dhiise iyyuu Islaamni biraan hin dhiisu nama kana. Hin dhiisan. Seeratti dhiyeeffatu. Wantichi waa'ee sensitiifiidha. Waan biyya Faransaay keessatti ta'e hin yaadattu.
biyyoota adda addaa keessatti wanta akkasii kun gaafa ta'u mootummaa guddaatu gadi ba'ee dhiifama gaafata. Wanta akkasii dhaabbachuu qaba hin ta'u nun gargaaru qabsoo keenyaaf adda bilisummaa Oromoo hin gargaaru uummata kiristaanaa hin gargaaru mootummaa Ameerikaa hin gargaaru mootummaa Oromoo mootummaatu eenyuun iyyuu hin gargaaru jibbiinsi amantii waay namni waan barbaadetti amanuu